abbaan manaa booniyyee har'as hinuma boo laayifii irra jedheechuudha siqqi jedheechuudha himboo haseetanii ani garuu waanan sodaadhetu jira jechuudha waanan sodaadhetu jira la isin baay'een keessanii dhiifama godhee fi abbaa manaa gaariidha ittiin qabamnee kunoo yeroo kana faana dhaabbataa jira jettanii isin yaadda ani garuu waan tokko sodaadhee rafu mucattii kana booniyyee kana umashii sodaadheetiin jira jechuudha dhiira jechuudha hamamillee yoo dhiifama sii godhe iddoo kana irratti akka dhiifama sii hin goone beekuu qabda iddoo kana irratti dhiifama akkasii hin goone sanuu haadha manaasaa taatee otoo isa jala jirtu otoo isatti waamamtu tokansaa taatee jirtu dhiira bira kun baay'ee kun dhiiruma biraa faana qabamuu jedhama osoo qaamaan wal argu ta'e jarri kun exactly akka wal biratti qabaman beekamaadha akka wal bira gahan jechuudha kan onlaayiniidhaan kan akkanatti viidiyoo waraabanii walii ergan yookaas viidiyoo waraabdee ergitee intaloon kun jechuudha nama kana bira hin qaqqabdituu ta'e utuma haadha manaa ustaaza kana taatee jirtu yaani normally ergan nikaa hidhamte haadha manaa hidhamte kana ol maaltu jira haadha manummaa mirkaneessuuf osoo qaamaan nama kana bira jiraattee wal bira ga'uun isaanii waan hidhoolledha kana hin shakkiina nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u hundi keessanuu nagaa irraa afaan tokko isiniif baay'atu lafa jirtatti waaqayyo isin haa eegu isin haa tiksu egaa maaliifin irra deebi'ee dhufiseetanii erga gidduu kanaati ammallee dhaabbanne jechuudha waa'een ishii irraa haasa'umuunsaas irraa dubbatamuunsaas darbee immoo abbaan manaa ishiis boo'uu hin dhiisne jechuudha har'allee laayifii irratti ganama kana argeen ture jechuudha ganama kana argeen ture namni kuni hammamillee yoo ta'e maalillee yoo ta'e dhiiradha hammamillee yoo ta'e waan barbaade akka isin itti tilmaamtanii maqaatti moggaastan maal kun maal komantii achi jala jiru dubbistanii maqaatti moggaastan waan barbaaddan waan itti yaaddan waa'ee yaada keessanii kennitanillee namni kun dhiiradha dhiirri immoo hammamillee yoo xiqqaate gadi bu'aas yoo ta'e jireenya akkamii keessas yoo jiraate iddoo dhiirummaa sanatti siin obsu iddoo dhiirummaa sanatti bira si hin darbu jechuudha ani booniyyeedhaaf sodaadheetiin jira gaafa isheen dhuftu intaloo kana waan ta'e goggodhee baqa ol ergadheen sodaadhe naannaan sodaadhe jechuun gubateera namni kun keessisaa hin madde tokkoffaan isheetu guggube jalqabarraa ishee itutti taphate isheetu guggube isheetu boossise isheetu hin galu jedhe achii kaatee immoo lammaffaa immoo kana hojjette viidiyoon ishii satatti jedhee nama biraayyuu miti silkii masaarratti ergame haati manaa kee jechuudha dhiira isa kamtu nagaadhaan eegee faana jiraata haati manaa kee akkanatti dhiira tokko faana ciistee ciisuudhaan garaagarummaa hin qabu siniin jedhera dhugaan siniin jedhe ciisuudhaan garaagarummaa hin qabu innaa isa darbee miti namni akkatti irraa haasee harrafaamoo viidiyoo kan biraa kanan argu laal maalishi jedhu iddoo kana ishii jedhu ijoollee dhiiraa jechuudha kana ilaaltetti viidiyoo sagan akkana guddisii ilaalimee iddoo kana ishii amma qaadha dhuusaa unan sodaadha innaa namni kun jechuudha haamilee kamiin intala kana faana jireenya isaatti fufu amma inni harka isaa yeroo geessu bakka naa dhumeera durumayyuu namni kun abdii kutataadha baay'isoo yeroo tokko ofiin ajjeesan jenneen yeroo tokko ofiin ajjeesan moo ofiin maaliin godhan jenne namni u'uu hin jenne ofiin ajjeesa ofiin balleessan jenne namni gaafa ofiin ajjeesa ofiin balleessa jedhu baay'isoo abdii nama kutate malee namni abdii hin kutanne jireenya isaa irrattu negatiiva hin dubbatu abadan negatiiva afaan isaa keessaa akka hin baane hin beeka jireenya isaa irratti waan positive waan guddina waan kana nan argadha akkasin ta'a olin adeema nan jijjiiramadha malee ani maaliidha hin jedhu namni abdii qabu namni kun garuu yeroo tokko ofiin ajjeesaa kana booda jedhee viidiyoon isaa argineera kanaaf namni kun nama gubataa keessisaa ashaareera nama akkasii sirraa qabu nama abdii kutate sirraa qabu nama abdii jireenyaa hin qabne sirraa qabu kanaaf intaloo kana an sodaadheetiin jira dhuguma siniin jedha jechuun
waan tokko ustaaza kana biratti akkas waan tokko taa'uu shirra jechuun namummaa ishiitiin haa jiraattu jedha. Namummaa ishiitiin ofii ishiitii haa jiraattu. Namni kunis sababii ishiitti waan tokko hin ta'in hin miidhamin jedhan akka qonas waan baay'een beekaka namoota dhiirota haadha manaa isaanii hin godhanii ajjeesan kukkutan maal godhan even biyyoota garaagaraattu dhageenyeerra. Asii fuudhanii biyya namaatti illee kan shut godhan baay'ee keessan dhageenyeerra jechuudha. Irratti nama biraa jaallatteedhaan irratti nama biraa janajjanteedhaan. Kanaaf ani kun yaada koo ta'an sodaadheera jechuun waan akkasii sinillee daffaruu hin qabdan. Dhugaa waaqala ila waan akkasii dogoggortanii jireenyuma keessan keessattuu hin beekamu gaafa seexanni jireenya kee balleessuu barbaadu karaa xiyyaanne si dogoggorsiisa. Waan hin dogoggoramne si dogoggorsiisa seexanni gaafa si ajjeesu yookaan immoo si balleessuu barbaadu jireenya kee diiguu barbaadu waan hin dogoggoramne si dogoggorsiisa. Kanaafuu an kan hin jedhu booniyyee qofaa miti. Waan akkasii dogoggorameera taanaan jireenya kee keessatti uumameera taanaan be careful serious. Guyyaa wayii irra darbe irra yoo si darbellee yeroo wayii qixqat godheetu lubbuu kee dabarsa. Ati yeroo sana nama ana irratti akkas godheetu siin hilu bakka hirraa isa jedhan ta'u gara laafina tokko malee gara jabina daangaa darbeen lubbuu kee dhabama godhe irrifeedha ofiisaas jechuudha. Gaafa wayii yoo irra darbillee jechuudha. Kanaaf an akka kootti sodaadheeraa fi an akka kootti ustaazni kun boba'ee keessisa ashaara'ee biddi keessan boba'eetii jira. Sababuma booniyyee kana malee jireenyatu isa gube miti. Waan ittiin jiraatu dhabeetu abdii kutatee miti. Intala musiibaa kana gaafa rabbi itti aggaaxame waan xiqqoo musiibaatti hin qabin akkanuma darbee dhiirassi ashaaressee si gugubee bifa kee qayyaru dhiirallee sitti hin qabin jireenya kee bada. Dhiirallee kan si gubus kan si ashaaru ganama si aarsu galgala si aarsu jireenya kee gubu yoo sitti qabe wayinee kana manaa toon du'eetta. Namni hojjeesuuf jira dubartoonni illee jechuudha. Sababa kanaatti nama akkasii isinirraa haa qabu. Dhugaa waaqa nama akka kana isinirraa haa qabu. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaada keenya waan tilmaamne hin kennan jechuudha. Namni gara ofiisaatti deebi'ee amma namni kun maal na gochuu danda'a? Akkamiin ta'a? Naafitu na rakkisa saafeenuu koo gongolama baraasaa badde naa ilaalu jedhee jechuudha. Kanaaf shakkuu qabdu. Erga dogoggoramee be careful. Kun dubbii birrii fixuu miti. Kun dubbii mana gurgurachuu miti. Kun dubbii konkolaataa gurgurachuu miti. Kun dubbii sakaa miti. Dubbii tuuffii dhiirummaa nama kanaati. Tuuffii dhiirummaa isaa sodaachuu kabajuu diduuti. Iddoo kanatti immoo bira siin darbula asiin qalteetu umurii guutuu hidhama malee dhiirri karaa kanatti itti dhufnaan abadan nama meeqa argineerra dubartii meeqa duuteetti.